السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالتم توتا هردوتا OCM تو بنجني كي سامبرا للنجاجرا الحمد لله بكم جرتني تنجني كي نسنا كابوجة تشاكو جهر راسي ودفنو بايتكم مرتساتي أكو مغافي كي سنتي تدبي سنيف تاوان جري كبرتي فجرا كنا فرون يرو جل كباتي بقرو تشانا لي كنا روتان سبسكرايب وشون دقتنا فيديو كن جو سنتي تولي لايك كودا شير كودا هريوتا كي سامبرا غها كنا في سبسكرايب كودا في لايك كودا في سين هندركو namoonni isinitti tolee fi odeeffannoon kun nu fayyada jettan sabiskiraayib godhaatu odeeffannoon kun akka isin biraa gahu taasisa keessattuu iyyuu sabiskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa san tuquudhaan yoo jettan odeeffannoo nuti yeroo yerootti gadhiifnu kallattii maan isin biraa gaha jechaadha. Kanaaf odeeffannoo keenyarraa baay'ee akka fayyadamtan abdii qabna. Keessattuu meeshaalee ijaarsaa biyya keenya keessatti maal akka fakkaatan ijaarsawwan biyya keenya keessatti ijaaraman diizaayinii isaatiin wal qabate qarshii hammamiin jalqabdanii hammamiin xumuruu akka dandeettanii fi kanaaf kan kana fakkaatan waan baay'ee isin biraan gaatuun keenya ni yaadatama. Egaa ammas odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaate hedduu isaa isin biraan gahuuf keenya xumurree jirra isiniin jira. Kanaaf guyyaa har'aa akkuma gaafii keessaniititti meeshaalee ijaarsaa tokko tokko gatiin isaa yeroo kana biyya keessatti maal fakkaata kan jedhu gatiin isaanii baay'ee tokko dabaluudhaan wal qabate kanaaf odeeffannoo kan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf keessattuu iyyuu simmiintoodhaan wal qabate odeeffannoon jiru simmiintoon magaalaawwan hedduu keessatti akka hin argamnee fi gatiin isaas baay'ee tokko ol ta'aa kan ta'e akkasumas immoo yeroo muraasa keessatti argachuu akka hin dandeenye galmooftanii guyyaa muraasa boodaatti akka isin gahu kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isaa isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf wanti kun yeroo kana keessatti baay'ee tokko rakkisaa ta'ee jira. Kanaaf isinis kana ni beektanii kanaaf namoonni baay'ee waan kana gaafataa turtanii gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan wanta beekuu qabdanii fi odeeffannoo jiru isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf feerroonis gamanumaan jechaadha gatiin feerroo baay'ee tokko dabaluu isaatiin wal qabate kanas isin biraan gaha. Isaas abbaa 8 irraa kaasee hamma abbaa 24 miilimeetira 24 jechaadha. Gatiin isaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa maal akka fakkaatu gatiin isaa isin biraan gaha jechaadha. Kan biyya keessaa Abisiiniyaa ti kan hojjetame yookaan Abisiiniyaa faarnicharii fi kan biyya alaa kan biyya Turkii kan ta'e jechaadha. Cimina hedduu kan qabu kanaaf gatii isaa isin biraan ni gaha. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaase gatii feerroo isin biraan gaha jechaadha. Jalqabarratti feerrooni akka suuraa irratti argaa jirtan kanaani furdina gara garaa qaba jechaadha. Abbaa 8 irraa kaasee abbaa 10 abbaa 12 abbaa miilimeetira 14 16 20 fi 24 jedhameeti haala kanaan tartiibaan qabateeti sadarkaa gara garaa qaba jechaadha. Kanaaf jalqabarratti abbaa 8 isin biraan gaha jechaadha. Abbaa 8 kun akka istaafaatitti kan itti fayyadamnu jechaadha. Yeroo baay'ee warroonni G+1 isaa olii ijaaruudhaaf warri fayyadaman akka istaafaatitti yookaan ammoo ittiin hidhuudhaaf kolonii fi biimii garaagaraa ittiin hidhuudhaaf kan tajaajilu jechaadha. Abbaan 8 kun kan biyya keessaa birrii 340 yoo ta'u beergaan tokko kan biyya alaa oomisha biyya Turkii kan ta'e qarshii 300 fi 80 jechaadha. Garaagarummaa qarshii 40 qaba. Itti aansuudhaan abbaa miilimeetira 10 kolonii mana viillaa fi waan kanaaf kan fakkaatan dallaa fi mana viillaa ittiin ijaaruudhaaf jechaadha. Fi G+ yeroo ijaaramu gara xumuraarratti yookaan sadarkaa xumuraarratti kan itti fayyadamnu abbaa 10 kana jechaadha. Abbaan 10 miilimeetiraa kun kan biyya keessaa qarshii 535 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 595 gurgurama jechaadha. Yeroo kanatti haaluma isa fakkaatuun abbaan seentimeetira 12 biimii gubbaa irraa tuuppitaayin biimii kan jedhamutu jira yeroo mana viillaa ijaaru akkasumas immoo darajaa yookaan sadarkaa garaagaraa istaarii kan ittiin hojjannu jechaadha. Kan biyya keessaa qarshii 720 kan biyya alaa qarshii 855 jechaadha. Yeroo kana gabaa irratti kan ittiin gurguramu. Egaa feerroo kana akkati eessatti akka argattanii fi lakkoofsa bilbilaa ittiin argattanis gara xumuraa irratti fuula iskiriinii irratti isiniif ka'a jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa kanarratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Itti aansuudhaan abbaa seentimeetira 14tu jira. Abbaan seentimeetira 14 kun furdina hedduu qabu. Egaa seefti taankareewwanii fi G+ fooqee irratti jechaadha kan itti gargaaramnu jechaadha. Inni kun kan biyya keessaa qarshii 1055 yoo ta'u kan biyya alaa kan biyya Turkii qarshii 1170 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti. Egaa haaluma isa fakkaatuun abbaa seentimeetira 16tu jira. Abbaan seentimeetira 16 kun yeroo kana gabaa irratti qarshii kan biyya keessaa jechaadha qarshii 1365 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 1520 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa keessattuu kan biyya keenya keessatti. Egaa itti aansuudhaan abbaa seentimeetira 20tu jira. Abbaan seentimeetira 20 kun furdina hedduu kan qabu jechaadha. Isa kana warroonni itti fayyadamu barbaadan yookaan immoo gatii isaa beekuu warri barbaadan kan biyya keessaa qarshii 2135 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 2370 gurgurama jechaadha. Itti aansuudhaan sadarkaa xumuraa irratti kan argamu abbaa seentimeetira 24ti. Abbaan seentimeetira 20 miilimeetira dhiifama. Abbaa miilimeetira 24ti. Abbaa miilimeetira 24 kun kan biyya keessaa qarshii 370 yoo ta'u kan biyya alaa qarshii 3410 jechaadha. Qarshii garaagarummaa qarshii
dhibba afurii fi jahatama qaba jechaadha. Kanaaf egaa feerroon kunniin gatiin isaa kan biyya keessaa fi kan biyya ala haala amma simbiraan gahaa ture kanatu jira jechaadha. Egaa kanumaan wal qabate istaafatu jira. Isteefan kiilogiraamaan kan gurguramu jechaadha. Yeroo darbe qarshii 80 turuun isaanii yaadatama. Kiilogiraamni tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 90 gurgurama jechaadha. Kiilogiraamni tokko ittaansuudhaan istaafa kanaa fi kolonii yookaan biimii irratti feerroo fi istaafa kana kan walitti hiinu shiboon xixiqqaan kun jira jechaadha. Shiboon xixiqqaan abbaa tokko tuqaa shaniitu jira. Kiilogiraamaan gurgurama innis kiilogiraamni tokko qarshii 110 gurgurama jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon haala feerroo yookaan immoo sibiila biyya keenya keessatti kana fakkaata. Sibiila biyya keessaa fi sibiilli biyya ala gatiin isaa kan hanga ammaa simbiraan gahaa ture kan jechaadha. Egaa sibiila kanniin eessatti argachuu dandeenya fi akkamitti argachuu dandeenya kan jedhus gamanumaan isin deebisuuf yaala. Baay'inaan yoo barbaadan ta'e bakka jirtanitti isin geessuu ni danda'ama jechaadha. Sibiilli kana lakkoofsa bilbilaa isin kennamu kanaan bilbiltanii yoo jettan iddoo isin itti ijaarrachuu barbaadan magaalaa isin irratti barbaadan irratti isin geeffamuu ni danda'a jechaadha. Gatiin isaa kan suuqa irratti gurguramuu fi kun garaagarummaa qaba. Kanaaf iddoo isin jirtan isin geessuu ni danda'an jechaadha. Vaatii isaa holiin wanti barbaachisu hin jiru gatii fe'iinsaatti wal qabate qarshii kanaan isin geessuu danda'an baay'inaan kan barbaadan yoo ta'e jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni mana ijaartanii tokko tokkoon yookaan ammoo muraasa isaa bittanii akkasitti ittiin hojjechuu caala sibiila mana keessanii isin barbaachisu ogeessa hojjisiiftanii yookaan ammoo nama hubannoo egaa kwantitii isaa hojjechuu danda'u injiinara barbaadan isaa ta'uti hojjisiiftanii sibiila hammam akka isin gaafatu erga beektanii booda yeroo ajajattanii hunduma isaa isin geessuu danda'an gatiin isaa baay'ee tokko madaalawaa jechaadha. Suuqa irratti gatiin isaa kana ol ta'uu ni danda'a. Egaa lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeettan duwwaa 9 11 28 36 51 yookaan duwwaa 9 36 91 57 17 lakkoofsa fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan egaa komentii jalatti isin kaa'ee jira. Lakkoofsa kanaan bilbiltanii hojjettan iddoo isin barbaadan isin geessuu ni danda'a. Kana qofa osoo hin taane odeeffannoo dabalata haala gatii soliin haasa'uu dabalatee meeshaalee ijaarsaa biraa gaafachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiltanii gaafachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa odeeffannoon biraa itti aanu simmintoodhaan wal qabatee simmintoo akkamitti argachuu dandeenya eessatti argachuu dandeenya warroonni jettanis jirtan waan ta'eef kanumaan wal qabatee simmintoo yeroo kana gabaa irratti baay'ee argamu baatus naannoo tokko tokkotti ni argama jechaadha. Isas bilbiltanii baay'inaan yoo barbaadan isin geessuu danda'a bakka isin barbaadanitti jechaadha. Egaa gatiin isaa hedduu tokko madaalawaa daangootee simmintoo qarshii 620 yookaan 660 jira. Gatiin isaa iddoo iddootti wal fakkaataa miti jechaadha. Garaagarummaa hedduu qaba. Namoota tokko tokko biratti 620 namoota tokko tokko biratti 660 hamma 700 namoota 800 gurguramtu jira jechaadha. Kanaan wal qabatee kanaan yoo isaan gaafatan isin geessuu ni danda'an jechaadha. Taansuudhaan mogor simmintoo qarshii 720 fi 700 hamma qarshii 800 gurgurama jechaadha. Isas odeeffannoo isaa haala barbaachisuun haala kanaa oliitiin qabadhee isiniif ni dhiyaadha. Meeshaalee ijaarsaa kan hafan kan biraa wajjin qorqoorroon jira. Adaama qorqoorroo fi qorqoorroon noormaalii jira. Qorqoorroo biyya Turkii jechaadha. Egaa mismaaraa wal qabatee bulukkeettii fi meeshaalee ijaarsaa kanaaf kan hafan keessattuu namoonni tokko tokko shiboon girfiidha. Gatiin isaa mee kan jettan kanumaan wal qabatee egaa fi biraas yoo qabaattan gaafadhaatii kanumaan wal qabsiisee meeshaalee ijaarsaa kanarraa kan hafaniin viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif dhiyaadha. Egaa simmintoon haala kanaan argachuu dandeettanii isas odeeffannoo kana caaluu kan odeeffannoo kanarra barbaachisaa fi kanarra mijaate kan biraas hamma qabadhee isiniif haala kanaan beektanii simmintoo yeroo kana gabaa irratti jiraachuu dhabuu isaatiin wal qabatee gatiin isaas hedduu tokko dabalee jira jechaadha. Kanaaf 700 gurgurama naannoo keenyatti namoonni jettan jirtanii. Kanaaf akkasittis jira qarshii 620 irraa kaa jechaadha. Naannoo qarshii 620 kan itti gurguramutu jira. Isaan kunneen isin geessuus ni danda'ani bakka isin barbaadanitti. Egaa hamma xumuraatti waan hordoftan galatoomaa galanni keessaan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa nageenyi keenya bakkuma isin jirtan isin haa qaqqabuun hawwii.